Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaya fayya ashamaan nagayni badhaadha jirra jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya ani haadhuuf isin jedha. Har'a miira addaa tokko keessa galee jira. Akka kalee raajuu nu godhe argitanii jettanii haadha gaaddisee keessatti waan irratti dalage kan wanni irra deebi'ee isin ibsu kan jiru walumaan agartan gurbaan guyyarraa gad yakkarraan badii badirraan agartee dabalachaa tumaan deemu malee uummata akka wanni nuuf deebi'ee jiru kan jiru yookaan natti roorrisaa yookaan haadha gaaddisee roorrisaa garuu amma isa bara dhibbatti likki galchinee caccabsinee akkatti shiinee xuuxxessinee akkatti lakkoofsa saddeetinee gurfaallee itti jiree gurfaa san eeggadda kaan akka carraa haadha gaaddisee baraadhaaf muraa guutuma guutuutti hulaa cabseetiin bahee akkasitti lubbuu baraadha jechuudha hangaaddisaan. Kanaafuu amma mana illee jijjiirree fi akkatti hiinee qaxquunee lakkoofsa saddeet caccabsee akkatti humnatti. Amma uummata akka dubbatu akkata isarraa ijoo baasee akkana ciisu malee uummata akka dubbachuullee haasa'uullee hin danda'u likki galee ciise jechuudha. Gaaddiseen dhibbara dhibbatti agartee dawaan an dhengatti fideessu ni haati gaaddisee ati ulaagaa guuteen goone kana fakkaatti gahaa miti mucoon ammallee dhibbara dhibbatti ofitti deebi'an jirtu akkuma feete azabaarratti yoo feete nagaa naasoo yoo feete ammoo wal keessa lallaayixii oliif gadi. Wanni jetti kanaafuu ammoo magaaddisee amee ati mallaqa xiqqaa ho'i doolaar dhibbata afurii fi dhibba shan takka raafudhee sheeka san bira dhaqee dawaa isiin guutumaa guututti rifeensa mataarraa haga kottee lukaatti dhiqattu. Fidee fi muceen akka fi ka durii deebiitee noormaala taatee jechuudha. Speeshaal akka agartee qaroominaan haasofte akka qaroominaan mana kanallee manni kun mana isiiti. Manummaa isiiti akka isiin eeyyitu jechuudha. Muceen amma dheenkaalee akka harka duubatti akka teetee tumaan makolfuu malee waan inni fuudhe kan silaa namni ittuu ijaa himisa. Maammaa harmee teettee silaa iyyitu soo agartee akka duraan ispeeshaal taate jechuudha. Haqinni dahaba fuudhu, haqinni maallaqa fuudhu, haqinni shaanxaa san mee shaanxaa safaa fi wanni fuudhee deemu fallaaleyyuu kunis irraa jira. Akkasuma teetee tumaan hidhamtee tumaan itti beektiin ta'uun qabu silaa. Osoo gurra lamaan qabattee itti haate akkasii itti kaatee osoo gurbaan miti. Osoo akka carraa kan akkuma carraa nasiiba nuusaa takka wadi bahee buna shaf jechuudha fartee buna ajaa'iba tokko maamila qabaa buna bara urgaan isaa funyaan kana nasiiba isa shaf jedhee akka carraa osoo dafee deemu baate gurbaan garuu miftaa hulaa akiraa addaa san xumuraa sanii qabu nasiiba isaa akkanumatti ishaan xallee fannifatee mucoolee bitaan fannifateetiin bara waa'ee sana uummata akkana bifnee gurbaan bara harkumaan deemu eegalee yommuu magaalatti osoo anna qabu baadhee dhumatteef haadha gaaddiseelee dhumattee waan isiin qabdullee fudhatee kaate waan isiin kaluu akkana kakkeette jechuudha. Osoo an gaaddisaan dhaqqabu baadhee haati gaaddisee kalee salphattee turte jechuudha. Garuu rabbiin nama salphisu maaliif nama namaaf godha rabbiin. Ana kanallee homaa fi rabbiin agartee isii tanatti nama dabee isii tanatti na edee kun gaaddisa isii ta'e jechuudha. Gaachina isii ta'e akkasii waa hunda keessatti agartee hatattamatti agartee yakki takkoo dalee akka kanti rabbiin na fida dhab jedhetuma waan san dhaamsa harka. Kanaafuu amma ishee tana yaamee gaafachuuf deema haadha gaaddisee jechuudha. Yookaan hayyamti yookaan mana hayyamtu garuu ammoo dirqama hayyamuu qabdi maaliif wanni mana kana keessatti deemaa jiru waan addaati. Mucaan tun fayyitee normaal taatu malee baay'ee rakkisaadha. Maaliif miftaa jalaa dhoksuun hin taatu gurfaatiin seenii jechuun hin danda'amu achi seenii jechuun hin danda'amu mucaan ammoo itti rinquuf talkan leelii kaatee tumara manoo keessa deemtee kokolfite akkatti raajuu maayiti raajuu waan kana godhee yaade mucaan waa itti godhe bara dhibbatti kun beekamaadha. Kanaafuu mee ummaa gaaddisee yaamee amma waliin ijtimaa takkaa yoo agartee teennee isii tan amansiisuudhaaf. Waan kanaan amansiisuudhaaf yaalii godhaa hamma xumura sagantaa keenyatti na wajjin turan affeerraa kiyya mee amma yaamee ishee tana mee yaalii godha kaati ummaan gaaddisee. Argaaddisee? Maali isa gurri tulfaata mee kottu. Maal taate? Kottu yaa keenya egaa maal nagumaas yaaman beektu? Waan gurbattii sana moo? Yaa kottu amma nagumaas yaama kottu. Maal taate? Taate ishiin taa'e mee? Asii taa'e nagaatee. Midhaan itti gadi gurguraa asirratti? Kennee kottu waamta kennee firaa kottu. Yaa rabbi kiyya. Taa'e kan gadi akka nama fiiguu hedduu teessa. Mee maaloo teessumni kosuma jedhimu. Suuqaayitee jettee baay'ee takkanatti nama lakkatti ofirra raaftee baatee akka akkatti fataa jettee jettu amma gadaan teeti ma. Gadaan teeti mikoo jettee boo gaaddisaa jiru maali rakkoon hin jiru rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru gaaddisaa jiru mata Baay'ee waan hin jedhu qabu. Wayita nagatee na kabajii. Hunda akkana cannaqama bitaa. Maal cannaqama amma bilisoom kaatee waan amma bilisoomee. Namni namummaa qabullee tonaas cannaqe. Yeroo gabaabaa keessatti. Dheerinatti taphatte. Adii kun haaluma jireenyaa keessa jira bara namni yeroo takka gaddaa yeroo takka gammadu kun haaluma jiruuf jireenya keessa jira. Anama akkasiin isin jedhu kaadha gaaddisee. Argaddu? Argaaddisee? Maal? Argaddu?
Maal jetta? Kani si jechuun barbaade kan namni wal mari'achuun bareeda namni hojii dalagu namni agartee wajjin bakka takka jiraatu. Wal mariin baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee barbaachisaa maal haarsigeetiin na beekte bari'an. Namni si bira dalagaami. Yeroo taasisaa akka yaada filatamaa yaada agartee babbareedaa tokkoo siif. Si mariisise maal koo qabatee. Bira dalaguun kee si qochaa jire? Maal qochaa ittiin booda jira boo magaatii si bira dalagaa jechuun bara naaf bari akkatti mataan qabadhee deema bara. Mataa akka tol qabadhee booda deema mataa isaa. Kanaafuu waan sitti mari'achuu barbaade mayyaa argaatisee na dhagee gurra naa kenni yeroo takka. Maal mari'atta? Wanni sunis maali yoo kayyuu taate waan kaleessa dhaga'een agartaa mire. Kanaafuu maal godhudha? Waan sadi agartee tarkaanfii irra fudhanii gurbaa likkii galchinee mire. Amma bakka takkatti xiqqoo qaamni nu hafe. Bakka mitti? Qaamni sunis maali yoo kayyuu taate amma bakka gaaddisee sana agartee mucaan duraan dhamaasee kunoo akkanumatti mucaan amma dhibbatti illee sirroine xiqqoo haga san amma wayyaa ofitti deebite akka duraanii kokkolfaa deemuu maali jechuu dhiiftee amma xiqqoo kostoo jettee agartee tasgabbii deddeemarti wayita haasutu xiqqoo haasawa kana wal keessaa baxaabbaxxee wal lallaayitu malee wayyaa beeke. Qoricha inni gadi fidee sun ati qixa sirriitti hin goone na fakkaattee homaa dhibbarraa dhibbatti homaa uffin arganne mucaan. Utoo farqattee miftaa kaatetti kenniti? Bar kanaa siin jedha bituuma kanaa siin jedha waan deemu bara. Miftaan namaa kennite maal bakka na ajjeesi jette nama jala ofaafte jette. Waan adeemu ammoo dubbiin si magalte kamatti. Xiqqoo mana kan si tutuqee kana si cinaa dedeemennaan bara ittuma guutaa barate. Agartee malee. Lubbuu ta'e dura dubbaatee malee kani. Tastii akka inni raanfadhuuf mokkora. Kalee ana rabbi wajjin. Sammuun na sosso'a bakka. Dhugaa ituu waama kanaa na irraanfachiifte. Akkasi kaa maali irraanfattuun maali irraanfattaa qabullee hin jedhu. Amma kalee nasii burbuu si baraaree mira illee si baraaree bara. Fiigaa dhufee nasii waa agartee bara nu daqiiqa daqiiqa akka magatti beektu ol deebi'e bara hin fagaanne bara. Akkasumatti akkasaan guutuu danda'e gurba akka waan ija nallatee hafuuraan akka waan hangabbayee beeku gartee. Akkasii dalagee sun qabamee garuu ati maali amma inumaa shakkamaa bira kutee yakkamaadha beekee yakkamaa guddaadha. Amma akkasiin jechuu barbaade. Inni narratti raawwate sun amma jireenya isaatti gaddaruu isaa taate ta'u. Amma gahaa jechaadha kun. Jireenya isaa muluu itti azana. Bareeda. Amma akkasiin jechuu barbaade. Ammallee sheeka sanbira deebi'ee jira. Dawaa bareedaa dawaa bareedaa agartee kan mucayyoo tun agartee rifeensa mataarraa akka kottee lukaatti dhiqatu. Wanni inni duba sun agartee guutumatti qaama kana keessa akka itti bahu. Mucayyoon akka durii fiitti qaroomtee. Ati sheekuma kana waan jettu sheekuma kana bira mana hin geessimme. Maal ati sheeka bira dhaquu maal jechirta taate jajjaran feesu maali? Dawaan isin fiddan kun dawaan isin gootan kun. Dawaa bareeda dawaa bareeda. Dawaa bareeda amma situ agartee wanni godhi malee dawaa bareeda. Yeroo dabarsitee yeroo isaa wanni gootee dhiichana itti goote na fakkaata. Amma ka guutumatti qaama guutuu. Si galaa miti. Guutuutti normaala keessattuu rifeensa kan akkatti mataa kan akkatti riidee dhiidhaa fi qaama guutuu akkasuma dhiidhaa dawaa akkasii guyyaa torbaaf. Guyyaa shan torba agartee mi akkasuma dhiqatti mucayyoon bakka ofii kan turte qaroomtee ilmaa qaroomni bira coontee uf argattee. Akkasitti fuutee deemte maa qoricha yoo fiddu kan rogaa kan roormaanitti mucoo bakka deebisu. Maal jedhiniin maallaqa fuutaa xiqquma mucoo ofitti deebisaa kanas roormaanni ta'uu hin dandeenye mucoon. Maallaqni immoo bahuu nafu. Guyyaa warraan akka maallaqa baasu waan keessa jiru argaa jirta. Naan arga waan hundaa walumaan agarraa irraanti. Bara maas fakkaate. Garanaa qannasoon jedha asiin natti dhala. Qannasoon jedha asiin natti dhala. Jireenya fatanaa malee jireenya rammataa. Sheekiin kun laata? Harkuun samii rabbinatti ta'ee jiraan. Dawaa kana bifa sadii sii kenna. Bifa sadii hoggaa siin jedhu dawaa agartee akkanumatti wanni irra butaa. Irra butaa. Takka jedhe dawaa ammoo jiddu galaa. Kanama agartee takka maraatee takka agartee xiqqoo waanta ta'e wayyeessu. Ka sadaffaa ammoo akkanumatti gatiin isaan ol ka'aadha. Gatii akkuma gatiin nagaasan dawaa nagaa sii kenneetumaan nagaatti baasa nama san nagarumatti baasa kalaas walumaa galatti. Amma isa xumuraa san irraa fuudhaa fi inni agartamee yoo kan ajaa'ibaa ati anuma dhageessiin jedhama. Anuma waan nama bordeemeetiin inni akkasitti obbo Sheekii bira dhaqeetiin dawaa filatamaa agartee qaama guutuu dhiqattu. Situ dhiqamu takka. Meeqa Mallaqni ati maal miti 400 muwaasalaatu wajjin walumaa galatti jechuun mishwaara kee wajjin. 500 jettu. $500 jechuun maal waan guddaa deemaa. $500 wayii gaaddisa caala maal taasisaa? Lubbuu isii tana baraarra mucayyoo tana qalbii isii agartee ta durteetti rabbi isa haadha maasu gulbadha maasee
bakka sana deebisuudha. Mucayyoo tuni akkatti fayyaan dhama'uun gaarii miti. Mucayyoon akkasitti billeessu. Mucayyoon xiyyiitii boolaa haasofnummaa isaa akka dammadammaa si maa'uun amma akkatti fajaajottee dhamaatee tumaan dhimma kokolfumaa fi jechumaa fi agartee akkasuma ammallee manuma keessa deddeemu wayita hirriba kun dhama'insa ta'an kan qabne beekee gurbaan rabbi isaan dhamaasuun dhamaasee kanaafuu amma gaaddisaa jiru inni illee jiruun qabu fayyaan argatu. Ati osoo sanuu badatu feesa mucaan inni manuu sirrii miti beek. Gurbaan akkuma akka. Maal? Inni manuu dhamaa. Anammoo gadi qabee qaroomin laalu yeroo garii nama gaarii ta'a, yeroo garii ijama baasee maraata ta'a, yeroo garii akkuma tokko bistichi cinqatii ho'i qaba. Cinqatii nama matamaa isaa cinqatii. Cinqatii beekte malee? Nama rarayoo jettu ani rabbii akka inni rukutamu fedhees hin beeku. Maali? Takkaan hawwidee. Dirqii of hirkisiisa. Dirqii of hirkisiisa bara gurbaan. Eeggadde cirraashin dhungundoo dhiifamna gaafatu san dhugaa rabbii baay'een rifadhe. Ayyaana masaa deemee. Mucaan kun rakkina wayii of keessaa qabaa laata? Mucaan kun rakkoo wayii miidhama wayii qabaachuu hin jiru kanatti akkana isa godha. Kana jedhuun dafee ishi isa dhugaati na gaafannaan haa ta'u jedhe. Oma sanaa guutuutti hin fudhanne ani. Shakkii ayyaana sanuu shiraa fi waan san dalagaa sharrii dalagaa sin jedhee jedheen. Akkuma jedhe walee ambullee har'a dhiifama na gaafatee bariitu kana kanatti kassate. Eesis. Ta'isaa amma rakkoo qabu dura amma tarkaanfiin guddaan nu fudhadhu beektaa? Eeshi akkamitti azanuu fi dandeessa nama akkasii. Maal azanamni caccabsina kan caccabsuun isaa dirqama. Barreessi. Maal? Barreessaa. Sibsabarra jirra. Maali? Sibsabarra jirra. Barreessi daf. Sibsabaa maali? Dhisi bakka. Dhisi mucoo maal taate jiru? Dhisi. Maal barreessatte? Dhaabni agartee bilee mucaa tana argaatisi. Akkaataa itti ilaaluun taatu ati tamatti kalaasi. Waan asiin jedhe kana fudhatu. Barreessi sibsabarra jirra. Maali sibsabaan hin dalagu? Kafeeta. Sibsabarra jirra. Barreessi taa'e. Sibsabaa maal? Siyaasa baasa gocha. Maal beeka maal hin beekee. Siyaasa baasa sibsabaa maal jettee mitaa kalaasi gataa harkaati. Raaduun su'aama ture kootu. Raaduun su'aama ture. Raajuu maali? Sana erge. Bira dhattee? Bira dhattee? Ani? Lakki hin deemne. Isa amma bara amma dhibbara dhibbatti gamisii deemuu qabna maaliif? Isa achumatti qaxaaqanna laa isa. Isa ile laa argattee isa achumatti qaxaaqanna. Maal gochinaati? Qulqulluu galtee miti yaa deesee maata isa. Allah hin kajeelu isa. Waati way jirti. Ay hin danda'u. Oluu jechuun danda'u hidhamee ciisa maata isaa gurbaan. Maal akka jettu kun? Jechuun isin dhiise isaa maal altu mucaa waa sirrii jirti miti maata. Sirrii jirtu mucaa tanaan tasin jechaa maal? Hiyyaalaa jiru maal? Bira dhattee raajuu bira. Raaduun maal du'ee biddeena minaamin jechaa jira. Biddeena? Biddeena maan geessiif maa? Geessiif. Laa mucaa Geessine qoon geessite. Ushaa eegate abotu ufana haasoo deebotu. Deesi mucaa taate amma illee isaa uummasii jettu goosee taasisaa. Qulfiin Mucaa waa sirrii jirti. Qulfii! Biddeena geessaaf biddeen maaloo qonqonna qabe bishaan ishee. Kanaafuu qulfii fiditee aannan geessa. Harkaa jirta? Inni ofiif nyaata. Hin kennuuf ati ofiif nyaata. Qulfii jettee? Isa argatsee. Isa tuni waa sirrii jirti miti firaati. Qulfii jetti qulfii waan Isa haala adeemsi.